hedduutu naaf godhame shufeerri illee naa godhame hedduu warri ammallee saba amaaraallee kalee saba keessumaa takka achiiseenii kaarshii dhibba argimee dhufesi maalitti saba amaaraa jedhe lakki sabni kami waliin Oromoo kiristaanaa Oromoo kiristaanaa kaleessa afuritti dhuftee makiinaa lamaan halkan isanii deemanii halkan ammaaf ammoo Mansuurillee akkuma san bor waliin simannaa wal dubbifna naan jedhanii ammaaf wayita isinii galu ambulii sadin naafa warri magaalaa roobee akka itti nasimattan hin beeku keessattuu warra kattiiba magaalaa roobee itti naa hima shaayyatti yaa'anii akka itti nasimattan ani hin beeku maaqa gammadee jira gammachuu hedduun natti dhagahame masara mootummaa keessa jira har'a osoo maayin ziyaara jedhee olii gaddeemu abiyyiin illee waliin dhufne karamatti waliin dhufne abiyyi wanni keessaa gabboo walumatti dhufne buloowwan kiyyaa warri magaalaa roobeetiin naagaya nyaanni qophaa'a nyaanni kennaaf kina marga laala si fidaniif lakki amtaa hashim baraari adeemnu hai fatoo maal goona woo caala kunuu fatoo maal goota gurbaa hai sattawiyyee sattuka sattu maa inni tun tunniin kuruppee gazaala ana sheekaa roobeeti gazaala raama sheekaa roobeeti sirba qaxarii tokko jira warri hin beekne ammarraa kuruppee dhagahi nama marattu himnee jira dubbii macarrashaasi afaan oromiffaatiin haasoi oromiffa deebi'ee jira wanni marti choo gazaala dhaabar choo cheelsii choo arsenaal choo maanchista halime warri fiilmii ortokroon laaltan gazaalaan tana kenna ija bareeddu sun aha amsaara da laal masjid illee maasha Allah affaari da kun Tigray keessa inni ilaalanii Tigray maali wano Tigray ka jalqabachiin seen soofuma riibar godni sun saampiliyoon nuti asirraa saampiliin Oromiyaa gootu jechuudha. maal jechuudha akka faastaa waan nyaata reefu chaayinaa nyaata laachu muka kana qaba tokkichuma buqqee kana nyaatama Ciao Chelsea Manchester Ciao Arsenal jaarta waa farramee biyyaaleen biirii qabdanii achi beena kabira jira biirii wayii qabdanii cheekii yorote cheekii barreessaa firmaa kee argatanii tisila kafalanii fi malee Shamza مسجد أقربه جاشي لا مكرم النجاش مسجد ما شاء الله ما شاء الله نجاشي شو نستير البتامي نجاشي بيتني شنيتي مارياتي النجاش مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام نقاجي نجاشي بيت كان دي سونغ التمير من نقاجي صحابة جعفر ينفع مرة أول اللي دي مني مرة لما يسول دي من أبوه مرة أول أنا ما بيكان دي من بيتني سينما كل أبوه جت روايان قريب كل لما جت مرة لما يسول دي سديت ميسدي دوبتين أبوه دي دمي توك أكانتي دي من نما دي بافوين دي من نما دي بافتوك كتاني دوبتين كل سديت إيري أموتني نما سديت ميسدي دي بافتوك كود دي من نجاشي بيرا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وردا إرت شومني غندا سنيتي نجا أرجتن غندا نجاشي تي أبوه واحد سينان نما يادا تشيسا سينان نما يادا تشيسا ومتكين سينان نما يادا تشيسا دبا أسكي أبدي والله سينان نما يادا تشيسا أبدا دفني واحد أرجني أما شو يدون نتقامه ومن نبيه جرا دير تبيه جردي نوتو أمو أردي تنرافه إيجار دي تنراف نقول تاريخ نورادو بتمها قلمي سوق تاريخ وين نورادو بتم أكانو مانكوت الرابطة دونه ماركو نزور الرادونه ماركو نكمل الرادونه شباب الرادونه تاريخ قلمي سيد مي تاريخ أمي تاريخ قلمي سيد يا بو تاريخ بريسي تاريخ سيرادو بتم قربا أنا قربا نمني غريب مال الرادو أبيتني سور الرادو نمني غريب نمو فير الرادو نمني غريب بير الرادو نما بير الرادو وتاي بو فما بكت عليهم السماء والله نما بير الرادو وتاي نما وفير الرادو ومتي نمني غرين وفي مرادو إيه كم وفي رادو يجرو كان أسكت ستار غفارا كيلو كي ستار غفمي مال جتني شيء كمية دعاء يقول أبي يوم كان أفهم دعاء يقول أفي أبي دعاء وان جالة تربي هاك النجاس درو وان جالة تربي هاك درو كاري بلا مسافر كلمة وان في جالة تربي هاك آمين آمين كاري بلا مكافأة وان في جالة تربي هاك آمين قرا لا بيسه دكتور أبي يوم كان شيء كارو بيتي
kaaree 200 rabbi haa kennisiisu. Isuma sanuu hara kiiloo keessatti kaaree 200 sheekaa roobeeti rabbi haa kennisiisu. Abboo abii masanuu garaa laaffisee har'a asiin galtu sheekaa kiyyaa sheekaa roobee nan dhuftee je'eetiin hoo fooqii tokko rabbi haa jechiisu. Amiin. Beeta kiristaanaa ayyuun kennaa si haa kennu hoo inni maal? Wallaahi haa kennu kaaree 200 sheekaa kiyyaa nan dhufte kiiloomeetira baay'eedhaan nan dhufte hoo sheekaa kiyyaa rabbi haa jechiisu. Abboo waytuma inni na bira dhaabatee dhufellee rabbi nan maal haa jennu mata yara rabbi. Gammachuun nama walaalchisti maa. Waan ofii jaalatu rabbi haa kennuuf isa wanni ofii jaalatu hin beeytan. Warri waan rabbi jaalatu hin beeytan. Karaa ofii jaalatu waan ofii jaalatu rabbi haa kennu. Akkasi akkana moo akkana? Akkana wallaahi. Akkan. Aganuma jedhanii bara beekan aganuma jedha beekaa wooma jaba jedha. Waan ofii jaalatu rabbi hin beeku. Waan ofii jaalatu maa inni obboleessa hin beeytan akkasuma akkana. Waan ofii jaalatu rabbi haa kennu. Kana kulli namaan beeka. Hin beeytan waan ofii jaalatu rabbi. Hai garana jira bakki kootu hamza. Garana jira kootu jarana dhufne waan mara gammachuu. Aduu keessatti nu jeesana. Hai. Ni duna wonuti. What about this? Kuni warra Somali. Allah shekra. What about Somali country. Somali sambil yaratin, sambil Somali. Wow. Sini. Fantastic. Kesa nanti terus. Fantastic. It's amazing. It's amazing wallah. Wow, it's amazing. Amazing. Wow. Oromo people, all of Oromo people. Kuni Somali, amas. Yeah? Somali. Ada Somali bakawa kuni. Sambil jarat. Kuni kekurangan rekarani. Kuni wan wakasa duga sih. Kuni kayak tifilatan kuni kayak ti. Singke burung fatani ya ada jarati. Man isaanii illee luxuu ta'e kana jedhama. Mashallah. Gaalaan beekamtii armaan jira gaalli kiloo kana. Gaala kana ni beeytanii gaafa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam naaqatahu ijraa bayan gaala lama Abaa Bakrii qopheesse gaala lama Abaa Bakrii yoo jaaniin Aboo ani bayu yeda kinno na tu kan baatu jenna gaala lama qopheesse barambaan Bakrii Abaa Bakriitu qopheesse abbo sirraa bituu jaanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sirraa bitadhu jaanii ni bara Abaa Bakrii gaala kan gure gaala kana bara abbo Makka irraa kan nabi Madiinaa geessite alayhi salaatu wassalaam gaala tana bar tana bitti bootte imimmaan bootte gaafa tokko imimmaan itti bootte gaalli tu rasuula rabbi akkanatti afaan irra geette maali jennaan abbo namiidhan jettee rasuula rabbiitiin abbo abbaan gaalaa namiidhe jetteen eegana abbaan gaalaa eenyu jedhee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedheen ana jedhee natti gurguri jedhee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaalli natti matte baay'ee dararte eegana irraa bitanii deebii bakka feete dheedii jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam azaaba rabbii irraa ammallee sibite azaaba irraa sibite deebii bakka feete dheedii jedhanii si galaata abbo gaalatanaa bara abbo ka rasuulaan deemteetiin bakka Madiinaa masjiida itti ijaaran ufiin deemtee teetti abbo Isaa jedheen gaalli ajajamtuudha rasuulli rabbi alayhi salaatu bakka sanii masjiida ijaaran Madiinaa Abii Ayyuub al-Ansaariin kooraa fuudheetiin manatti hin galate gaala irraa fuudhee kooraa rasuulli rabbi Isaa jedhe namni martuu nurra qubadha yaa rasuulallahi jennaan asii fuudhee Abii Ayyuub al-Ansaariin qaruuteedhaa fuudhee kooraa galfateen almar'u namni nama kooraa waliin taa'aa isaa jedhee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Abii Ayyuub al-Ansaarii mana Ayyuub al-Ansuur qubata rasuulli rabbi gaalatan abboo seenaa qabdin dagatiin gaalli tun abboo islaamummaa keessatti seenaa qabdi rasuulli rabbi Makka irraa Madiinaa fidde Abaa Bakriin Makka irraa Madiinaa fidde maal jettaa tamma seenaa qabdi wallaahi sahaabota nabiitu yaabbateetiin abboo xalayaa risaalaa rasuula rabbii geesse alayhi salaatu wassalaam sahaabota akka Jaafar ibn Abi Xaalib abboo Abdullah ibn Rawaaha abboo Zayd ibn Haarisaa fa'a abboo isa fa'atu risaalaa fuudhee risaalaa nabiidha alayhi salaatu wassalaam geesse abboo tariika qabdi gaalli abboo tariika islaamummaa keessatti yaa kanaaf obboloowwan kiyya tariika illee beekuun barbaachisaadha baga rabbiin nu fide waa maraa nu argisiise alhamdulillah rabbil aalamiin kottamsa Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh Ruby Baliki cuma itu kan nanti kita akan ke airport. amma hancufame malee qararra baham haga sirreeffamu fechuu miidhameera. ትንሽ ትቆያለሽ እንበራለን። laal nachaati nacha keessa
Naacha agartee saambilii naachaa laata. Minkaa fa mukaasii Min baa mukottu. Dhiisirra hin deemu.